eenyu miti, digirii isaa miti, sartifikeetii isaa miti, qabsoo Oromooti. Yoo har'a kana dagata ta'e gatiin qabu, doofummaadha. Dooktar Abiyyiin lammaa barcuma kanarra kan kaa'e asiin kan ga'e qabsoo dhiiga lafee ilmaan Oromooti. Kana sa'aatii tokkoof miti daqiiqaa nuti Shimallisiin asiin kan ga'e asiin kan dhaabe eenyu miti, digirii isaa miti, sartifikeetii isaa miti, qabsoo Oromooti. Yoo har'a kana dagata ta'e gatiin qabu, doofummaadha. Dooktar Abiyyiin lammaa barcuma kanarra kan kaa'e asiin kan ga'e qabsoo dhiiga lafee ilmaan Oromooti. Kana sa'aatii tokkoof miti, daqiiqaa tokkoof miti, sakandii tokkoof hin daganna yoo ta'an doofummaadha, wallaalummaadha.